adda baafachuu danda'a kan jedhu. Erga kaayyoo isaa adda baafachuun gufuu jalqabaatti ta'e nama akkamitti purpose isaa kaayyoo isaa akkamitti adda baafachuu danda'a gaaf jenne warri leadership warri entrepreneurship keessattuu gaaf barsiisanii gaaffii lama namni of gaafachuu danda'u qabaadhan. Gaaffii lama of gaafatee gaaffii sanaaf gaafa deebii kennu kaayyoo isaa adda baafachuu danda'a salphaatti jechuudha. Filiphisuus 2:13 irratti maal jedha akka akeekasaatti nu keessatti kan barbaadu nuun kan hojjetu inni waaqayyoodha. Nu keessatti barbaada nuun hojjeta. Kana jechuudha waa lama jira jechuudha. Yifalligaal yadargaal. Waaqayyo eenyuun siin anaan hunduma keenyaan jechuudha. Dargaggoota amma karaa televezyiinii mo'aatiin daawwachaa jiran kana hundumaan jechuudha. Kanaafuu tokkoffaarratti namni gaaffii maal of gaafachuu qaba kaayyoo isaa adda baafachuuf gaafa jennee what am I passionate about? Passioning kiyya maali? What am I passionate about jedhee namni of gaafate wanti keessi kiyya fedhu maali? Wanti keessi kiyya jaallatu maali? Wanti keessi kiyya hojjechuu qabu maali? Maaf passion isaa beekuu qaba jalqaba. Because maal jedhu warri passion is the great energizer jedhu. Once you have a passion you have energy. Waan keessi kiyya fedhu sun gaafa hojjette jaalataa hojjetta waan ta'eef kafaltiidhaaf dhimma hin qabdu. Namni si jaalate jibbee dhimma hin qabdu. Because waan ati hojjettu sun in jaalatta waan ta'eef jaalataa hojjettaa hojjechaa jaalattaa salphaatti milkooftaa jechuudha. Akkuma duraan jedhe success comes easily if you love what you do. Hojii kanan jaalatu taanaan milkaa'uu hin dandeessu. Hojii injineringii amma keessa jiru kanan jaalatu taanaan milkaa'uu hin danda'u. Because dhiibuutti ta'a gaara dhiibdeemuu si duraan socho'u. Kanaafuu tokkoffaarratti dargaggoon keenya beekuu kan qabdu obboleessi kiyya obboleettii kiyya kan amma argaa jirtu keessi kee maal jaallata? Keessi kee maal jaallata? Wanti keessi kee jaallatu sun waan ati hojjechuu qabdu jechuudha. Maaliif jennaan fedhii sana keessa kan kaa'e eenyudha? Waaqayyoodha. Waaqayyo nama keessatti maaluma akkuma Filiphisuus 2:13 irratti argile fedhii keessa keenyatti uuma. Fedhiin sun waan waaqayyo nu keessatti uumame kallattii agarsiisa jechuudha. Inni kun tokkoffaadha. Fedhii keenya gaafa hordofannee jechuudha. Fedhii qofaa miti garuu. Namni baay'een fedhii qaba garuu dandeettii hin qabu. Namni dandeettii maatimaatiksii hin qabne injineringii barachuu hin qabu. Ikoonomiksii barachuu hin qabu. Maatimaatiksii seenuu hin qabu. Kanaafuu fedhiin jira lammaffaanoo dandeettiin barbaachisaadha. Ability. What is my ability? What are my strengths? What are my gifts? Namni maal danda'a? Tokkoffaa fedhiidha jenneera. Lammaffaarratti immoo maal danda'a? Maal hojjechuu danda'a? Kan jedhu kana beekuun barbaachisaadha. Because namni hundumtuu namni Yesuus Kiristoos dhugeeffatee hafuurri qulqulluun keessa jiraachuu jalqabe kennaa qaba. Kennaa adda addaa sana sagalee waaqayyo dubbisuudhaan kadhachuudhaan guddifatee hin tajaajilannis wal tajaajila. Namni tokkochi monopolize godhee waan hunduma isaa qabachuu hin danda'u. Akka wal tajaajilu siif kennaa addaatu kenname, naaf kennaa addaatu kenname, isaaf kennaa addaatu kenname, ani isin tajaajila, isin irraayis immoo tajaajilamaa jechuudha. Kun karaa hafuuraatiin. Karaa immoo naachuraaliitiin gaafa dhufnu hundumti keenya kennaa adda addaa qabna. Natural giftii adda addaa qabna. Kanaafuu karaa natural giftii kanaan maal giftiin kiyya maal dandeettiin kiyya what are my strengths jedhee namni sun adda baafatee irratti hojjechuu danda'u qaba jechuudha. Tokkoffaa maa inni fedhii lammaffaan immoo dandeettii. Maayidha warri ikoonomiksii gaafa nu barsiisanii demand is equals to willingness plus ability jedhu. Willingness hin jiraachuu qaba ability hin jiraachuu qaba. Otherwise desire ta'a. Ability hin jiru taanaan jechuudha. Kanaafuu fedhii waaqayyo nu keessatti uumaa dandeettii waaqayyo nu keessatti uumaa isa sana adda baafannee gaafa hojjenne akkuma obboleessi keenya Magarsaan jedhee homtuu nuun naabu seechi danda'e jennee fiiguu ta'a jechuudha. Kanaafuu abdii kutannaan hin jiru jechuudha. Kanaafuu abdiin kutannu wanti nu dhaabu hin jiru because hojii sana hin jaallanna hin hojjanna waaqayyo su dura waanuma sanaaf ni uume nu milkeessaa jechuudha. Seexanis nu dura dhaabachuu hin danda'u, Gooliyaadis nu dura dhaabachuu hin danda'u, dallaan Iyyaarkoos nu dura dhaabachuu hin danda'u, hafuura moo'ichaatiin guutamnee nan danda'a jennee kaanee gaafatti deemnu wanti nu dhaabu hin jiru. Achirratti waan tokkotti dabalee gara obboleessa keenyaatti dabarsa. Keessattuu nan jaalladhan televezyiinii Mo'aa TV for Victorious Life jedha. Hafuura moo'ichaa dhaloota keessaa badee ture televezyiinii Mo'aa dhaloota keessatti deebisaa jira. Injekti godhaa jirtan baay'ee fayyadameedhaan sagantaa televezyiinii Mo'aa adda addaarraa. Keessattuu dargaggummaa baay'ee sin eebbisu ulfaadhaa horaa bulaa. Kanaafuu Victorious Life inni kun jennu kun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo tokko football analystiin tokko maal jedhee Barcelonaa fi Real Madrid yoo waliin taphataniidha. Yeroo hundaa Barcelonaatti mo'ata yeroo sana jechuudha. Barcelonaan yeroo hundaa Madrid mo'ata. Real Madrid birrii guddaa baasee miliyoona baay'ee baasee taphattoota beekamoo bitee garuu kan mo'atu immoo Barcelonaadha. Maal jedhee koomentaatariin sun gaafa dubbatu rakkinni warra Real Madrid jedhe jalqaba yoo dirreetti seenan mo'amanii seenu jedhe. Saayikooloojikaalii mo'amanii waan seenaniif mo'amuu hin danda'anii jedhe. Dargaggoon keenya rakkinni isaa baay'een barateera. Beekumsa qaba, dandeettii qaba. Garuu mo'amee gara dirree seena. Anoonaa fi milkaa'uudha. Daldalli kan abaluuti jedha, kan saba abaluuti jedha, kan warra abaluuti jedha. Isaanoo akkas godhaniidha. Riizinii 1,000 siif ka'a. Kun Victorious Spirit dhabeera. Kana cabsanii seenuun barbaachisaadha. Nan danda'a akka warra Jiwish sana nan danda'a jedhanii hafuura Victorious Spiritiin guutamanii riskii fudhatanii hojiitti seenaani dhuguma namni milkaa'uu hin dandeenye tokkollee hin jiru. Maaf jennaan cimtee hojjannaan hafuura moo'ichaatiin guutamnaan wanti sadhabu tokkollee hin jiru. Hammatti seentu xiqqoo hin ulfaata. Garuu keessa seentiin aadaa salphaadha. Aadaa kanumaa jetta.
Kanaafuu Victorious Spirit inni sin barsiisaa jirtan kun sagalee Waaqayyoo irra dhaabattanii akkuma Phaawulos jedhee humna kanaaf kennu Kiristoosin nan danda'a jedhee dargaggoon siyaasatti, daldalatti, barumsatti, qonnatti, seenaan homtuu nu dhaabu jechuuf hin danda'u. With the